Guyyaa bororraa eegalee mata duree yaadatamuu hafuuraa Itoophiyaaf jedhuun lallabni wangeelaa addabaabayii masqalaatti ni geggeeffama. Lallabni wangeelaa kun boruuf iftaan guyyaa sa'aatii 7 eegalee addabaabayii masqalaatti kan geggeeffamu ta'uun ibsamee jira. Guyyaarraa kanas lallabootaa fi geggeessitoota waldaa kiristaanaa 1200 ta'anii dubbicha lallabi jedhuun leenjiin kennameefii jira. Ilmi lallabaa wangeelaa beekamaa Dr. Billy Graham Franklin Graham kaleessaa Finfinnee seenanii jiru. Lubni Franklin Graham michuu jabaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo ta'an yeroo Tiraamp baallii fudhatan maasaraa Waayit Haawusitti sirna kadhannaa dursaa turan. Abbaan isaanii Dr. Billy Graham bara 1960 wayita Itoophiyaa tajaajilaaf dhufanitti mootii Itoophiyaa yeroo sana Haayila Sillaaseedhaan simatamuun isaanii yaadatamee jira. Saganticha kan qopheessan mana maree manneen amantaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa fi dhaabbata wangeelaa Billy Graham Evangelistic Association ta'uun ibsamee jira. Pirezidaantii fi hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata Billy Graham Evangelistic Association Lubni Franklin saganticha laalchisuudhaan ibsa laataniin gara biyya miidhagduu fi cimtuu Itoophiyaatti dhufuu isaaniitti gammaduu ibsanii jiru. Sagantichi sagantaa kadhannaa, lallaba wangeelaa fi faarfannaa kan of keessatti haammateedha. Barreessaa olaanaan mana maree manneen amantaa amantoota wangeelaa Itoophiyaa Lubni Darajjee Jambaruu gama isaaniitiin sagantichaan akka biyyaatti kan itti uumaa dhaggeeffannu waa'ee Itoophiyaa fi uummata isheef uumaa kan itti kadhannuudha jedhanii jiru. Namoota sagantaa kanarratti hirmaachuuf deemaniifis tajaajilli geejjibaa qophaa'ee jiraachuun ibsamee jira.